Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota Humaayoon Shamarra fuunee jira jirtu ijoollee Oromoo qaqqaalii fi gaggaarii warri amantaa biraa hordoftanis akkam nagaa keessanii baga jiraattan sa'aatii kana eedanii isiniin jedha. Hordoftoota kiyya eegaa har'aa nyaata biyya Arabaa tokko waliin dalayna. Nyaanni sunis maali yoo jettanii geemaatii warri Arabaa waan hedduu jaallataniif yeroo Ramadaanaa fa'aa keessattuu nyaata dalagamuudha. Yeroo kaan yeroo takka takka illee dalaganii yeroo asrii minaamini jechuudha. Garuu yeroo Ramadaanaa yeroo hundaayyuu ni dalaganii. Akka mana keenyaatti garuu yeroo hundaayyuu hin dalaga. Mana biraatitti illee numa dalagan. Geemaatii nyaata dhabamuu miti. Inni akkasii isiniin jedha. Har'amee akkamitti akka dalaynu akkamitti akka dalagu na waliin turtii godhaa isiniin jedha. Hanga dhuma viidiyoo kana na faana tura. Akkasuma warri maatii kiyya hin taane maatii naaf ta'a. Warri dura maatii kiyya taatan immoo baga nagaan na eedanii laayik godhaa. Walaa jajjabeessuun ilmaan Oromoo akkasii isiniin jedha. Egaa akka kanatti wanti argitan kuni inni kuni soogidda. Kanaaf xiqqishoon tun soogidda. Soogidda xiqqishuma isiiti jechuudha. Kun immoo kaameraadha. Inni kun immoo baakii paawudariidha. Baakii paawudariidha. Inni isaanima takkatti gurguradhe. Inni kun immoo sukkaara. Sukkaara haggiyaasa keessaniitiin itti godhattan hunda isaatu jechuudha. Ani baay'ee godhuu hin barbaadu. Xiqquma godhuu barbaada. Nyaata asrii waan taateef jechuudha. Akkasii inni kun immoo killeedha akkuma argaa jirtanii. Inni kun immoo bishaanii. Bishaan qorraatii. Ho'aa walitti dabalee maaliif jennaan yeroon qorra waan ta'eef amma naaf hin buqqaa'u yoo qorraadhaan bukeessa. Akkasii ho'aa fi qorraa walitti dabalee jechuudha. Inni kun immoo daakuudha. Harcee gosa tokko asitti gingilfadhee yookaan qulqulleessee maal jedhanii sila gingilchuun afaan Oromooti gingilchuu mana fakkaata. Innaa asitti qopheeffadheen jira. Lakkoofsa tokko harcee gosa tokko yookaan raqam waahidii warri Arabaa jedhanii isaanii. Kabiraa immoo isaaniif bukeeffadhu qopheeffadheen jira. Inni kun immoo aannanii. Aannan niidoo itti godhadha. Egaa na faana turaa hanga dhuma viidiyoo kana isiniin jedha. Walumaan ilaallamee akkamitti akka godhu. Garuu kaameraa nama naa qabu hin qabu waan ta'eef ofuma kiyyaatti goggodhadha. Bishaanii akkasuma killeedha. Harka tokkoon kaameraa qabaa jira. Harka tokkoon dalagee hin beeku dhugaa rabbi. Harka tokkoon kaameraa qaba. Harka tokkoon dalaguun nama ulfaataadha. Akkasii killee itti godhadhee jira. Aannan itti godhamu. Aannan sanguma giyaasaatiin waan hundaa aguma giyaasaatiin itti godhatanii yoo baay'istanii godhuu barbaadan itti baay'istanii yoo baay'istanii godhuu hin barbaanne immoo itti xiqqeeffattanii. Garuu aannan baay'eellee ittiin baay'isinaa maaliif jennaan aannaniif killee yoo itti baay'atte ni magaallatas irratti magaalliisin harka gara guggubachuutitti deemaatii yeroo bilcheessitan. Akkasii amma waliin dhaha jechuudha. Jara kana erga walitti naqee akkasitti waliin gayaa. Kaameraa mana hawwaan hin qabneef waliin dhahee isa kana waliin geesse walii dachana. Turtiin keessan na faana haa ta'uu. Egaa kun waliin dhahee jira. Akkanatti haala kanaan jechuudha. Daqiiqaa 5 itti dhiise. Xiqqoo kufuuttee jirti jechuudha. Kaameraa fi baakii paawudariin kan xixiqqoo wanti jettee jirti. Amma daakuutti godhadha. Akkasitti waliin geenna jechuudha. Ammas yoo barbaadan harkaanis gochuu dandeessanii waliin dha'uu dandeessanii. Yoo barbaadan immoo tiyyuu maashina keekan waliin gachuu dandeessanii. Anammaaf garuu namni rakkoo waan jiruuf makiinaa sanbaan hin barbaanne iyya waan ta'eef
harkumaa fi kanaan waliin gaadha. Waliin gahee waliin dachaanaa namni kaameraa naaf qabu waan hin jirreef isiniin jedha hordoftoota kiyya kabajamoo akkasi. Egaa akkasitti bukeeffadheen jira kinoo. Bukeeffadheen xumureen jira kinoo akkas fakkaata. Immoo namni jechuudha akka ajiinan isaa hin addaanne xiqqoo gara dahabiitti akka argatu warri barbaadanii wanti itti gochuu dandeettan zaafaraanii itti gochuu dandeettan. Zaafaraanii yeroo buna dhaaban bunatti godhansan jechuudha. Ani ittiin takka waan hin jaalannee fi sababa isiitiif itti hin goone jechuudha. Isin hin nyaattu mana kana keessa sababa isaa itti hin goone isin warri barbaadan itti godhachuu dandeessanii isin jedha. Egaa amma geesseen jira. Hanga sa'aatii tokko akkas haa turtu. Sa'aata walakkaa keessatti illee nu bukoofti yeroo ani garuu akka sa'aati tokko akka turtu barbaada. Akkasirra bukooftuuf jechuudha. Yeroo qorraa kana yeroo asrii waan nyaatan barbaadanii warri araba haala kanaan gootanii madaamii keessan gammachiisuu dandeessu. Isiniin jedhaa salphaadha. Hanga isheen bukooftii yeroo isii godhu walitti deebinu nagayaan naaf ta'a isiniin jedhaa. Akkasitti haala kanaan itti qadaaddanne hanga isiin bukooftee yeroo isiin bukooftu godhuudhaaf walitti deebina. Hangasitti nagaatti naaf ta'a isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo deebi'ee dhufee jira. Haali xirree bukeeffadhee kinoo naaf bukaa'ee jira. Akkas fakkaata. Sirriitti naaf bukaa'ee. Egaa hin jalqabaa amma zayitiin kiyyas kinoo ho'a jirti. Ni ilaala. Ho'ite moo xiqqoo keessa buufadhe ilaala. Xiqqoodha ba'aadha. Inee akkasii walii dachaana yoo zayitiin kiyya ho'ite. Kiinuu geemaatiin keenya akkas fakkaatti. Garuu harka tokkoon qaba harka tokkoon buusuun natti toluu dide. Harka tokkoon kaameraa qabachaa harka tokkoon immoo buusuun baay'ee ulfaata. Egaa akkasii bitta xiqqoo jalan qannase amma yeroo xiqqoo xumura. Akkasitti geemaatiin keessan godhattanii shaayii danfisattanii nyaatanii madaamii wajjin akkas fakkaata. Yeroo tokko yeroo hedduu shamarran teenya akka biyya arabaa keessa jirtan nyaata arabaa barachuun hedduu barbaachisaadha. Maaliif jenna dalagaan naziifaa fakkeenyaaf ijoolleen ala jirtu baay'inaan dalagaan qulqullina qofaa yeroo baay'een argamtu. Dalagaa nyaataa kanatu yeroo baay'ee argama jechuudha. Dalagaan nyaataa yeroo kamuu hin dhabamu biyya kamuu keessatti jechuudha. Ani nyaata dalagee hin dandayu, nyaata dalaguu hin beeku jettanii mana ijaazaa taa'uu irraa nyaata barattanii wanti baratame kamuyyuu nama fayyada. Keessattuu intala dhalaa taatee nyaata yoo hin beekne yeroo biyya galtee yookaan mootiyyuu maatii horattee abbaa manaa godhattellee jechuudha. Baay'ee ulfaataadha, baay'ee rakkisaadha. Yoo nyaata hin beekne, yoo nyaata dalaguu hin beekne hedduu ulfaata. Kanaafuu wanti baratan takka nama fayyaddi. Ani hin beeku, ani akkasiin ta'u, ani nyaata hin dalagu jechuu dhiisanii waan kamuu baratanii yoo itti fayyadaman yoo dalaganii dalagaan kamuu kabajaa qabdu jechuudha. Dalagaan nyaataa akkuma beekamu biyya arabaa keessatti nama miiti baay'inaan fuula namaa kanaaf aballeessiti. Yaani zayitiin humamni kun michi namatti ta'a jechuudha. Fuula namaa nama gurraachessa. Haa ta'u saamunaa fuula keetiif mijaa'u yoo dhiqatte waan fuula keetti mijaa'u yoo itti haxaawwattee galgala harafte homa baay'ee wanni si badu hin jiru fuulli keellee. Kanaafuu dalagaa dhabanii mana taa'uu irraa yoo qulqullinni hin argamne nyaata yoo beeytee bakka rakkootitti ittiin dalagachuu dandeetta.
fakkeenya biyya Arabaa kana keessatti waan mi'aayu waan akka halawiyyaa fa'aa keekaa waan kana yoo danda'an yoo warri ala dalagu jechuudha birrillee xiqqoo guddaan dalaganii leetan jedhee yaada hundi keessanuyyuu akkasii isiniin jedha hordoftoota kennaa hanga keessaa baasee geemaatii kiyya qopheessuu harka tokkoon dalagaa harka tokkoon waayila qabachuun baay'ee ulfaata sila ta'eefi godhee geessee waliin dachaana. Egaa deebi'ee dhufee jira daawwattoota kiyya kabajamoo inni kun seemseemidha. Seemseemii dheedhiidha. Yaani xiqqoo ibiddarra butuu barbaada beektanii akkas fakkaatti. Akkanatti adii fi kana yoo itti godhanii hedduu das naman jettu. Yoo xiqqishootii ibiddarra ho'istee jette immoo suuta jechuudha. Ibidda lafa jala gootee qannastee suuta yoo ho'istee jette baay'ee tokko namatti tolti. Xiqqishootii akka magaalattu kana waliin turaasaniin jedha. Gubbarratti godhachuudhaafi garuu akkasin harkaan gubatte daftee gubatti waan ta'eef ibidda jala qannastanii ibidda xiqqoo irratti jechuu ibidda xiqqoo irratti akkasitti akkana godhattan jechuudha. Akka isin jalaan gubanneef akkasitti ergaa akaayyattanii kinoo seemseemii kenna akkas fakkaatti yoo nyaataan hedduu das nama jette jechuudha. Akka yeroo yaani hin akaamin sanii midhamatuun hin akaayamne as keessa jirtuutuun jechuudha dheedhiidha. Akkanatti yoo itti godhe das nama jettu yeroo nyaatan ammatuun das nama jetti. Yaani baay'een ho'istan ibidda jala qannastanii jechuudha. Suutatti ho'istan xiqqishuma isii yoo isiin bifa qayyiratte irraa fuutanii jechuudha. Yoo nyaatanis hedduu das nama jetti jechuudha. Gubbarratti naqaa asitti naqadheera. Kinoo geemaatiin kiyya karee fi akkas fakkaata. Kinoo saanii lama godhadhe akkas fakkaatti. Akkasii kuni daa'ima. Inni kun daa'ima asliidha. Asal jettiin haramni. Inni kun immoo iyyuu timirarraa hojjetama maali jedhanii hin misila. Maqaa isaa dagadhe. Timirarraa hojjetama garuu kun akka timiraati. Kuni daa'ima asliidha jechuudha. Nama daa'ima hin nyaannetu jira. Nama immoo kanallee hin nyaanne jira. Manuma kana keessa jechuudha. Hundi isaaniitu akkuma malaatiin horatanii. Egaa akkasitti itti qicadha. Asitti itti naqadhee ergan jedhe warri daa'ima nyaachuu hin jaalanne kana nyaatan. Kan immootiyyuu kana nyaachuu hin jaalanne daa'ima nyaatan. Akkasii akkuma amalaatiin hundaayyuu horatanii waliin jiraatanii. Seemseemii akkana gubbarratti godhadhee jira kunoo hedduu bareedaa das nama jedha. Maashaallah. Akkasii amma seemseemii kana yoo nyaatanii akka yeroo ka hin bilchaanne san namatti toluu hin didu namatti tola jechuudha yoo nyaatan baay'ee das jedha. Dheedhiin isaa sun immoo namatti hin tolu xiqqoo. Akkasii akkas fakkaata. Akkasitti itti qicee jira. Maqaa isaa kana silamaa dagadhee iyyuu yahuuzullaa shixaarajee wallah afaanuma keessa na jira garuu dha'uu dadhabe. Timirarraa hojjetama hin beekan jedhee yaada ijoolleen mana madaamii keessa jirtan I think. Amma kanas daa'ima itti godhadha. Amma asal itti gadi bu'e yaa Allah. Yaa sheeka. An garuu daa'ima kana hin jaaladhu. Yaani gawwiyyee wayiiti kuni daa'imni maal akka ta'e hin beeku. Natti hin tolu. Akkasii. Tokko sirriitti jaalata. Daa'ima kana sirriitti nyaachuu. Bismillah caabseen. Sirriitti nyaachuu isaa jaalata. Akkas fakkaatti kinoo kanarratti illee seemseemii akkasitti irra bubuusaa fi
haa nyaannu. Nyaadhaa isin affeeree jira. Bismillah. Anatu isin nyaata bakka keessa. Walaa baay'ee mi'oofti mashallah tabaarakallah. Hedduu das nama jetti. Dalagaan isillee immoo waan salphaadha. Godhaa fi nyaadhaa. Isin jaa hordoftoota kiyya. Viidiyoon kiyya kana fakkaata. Yoo isinitti tole like godhaa. Subscribe godhaa. Share godhaa. Walaa jajjabeessinu ilmaan Oromoo. Waan barachuu barbaanne maaliif Oromarraa barannaa walirraa barannaa kan beeknu wal barsiifnee isiniin jedha. Egaa akkas fakkaata viidiyoo kiyyaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Fayyaanaa ta'aa. Horaa bulaa deebanaa isiniin jedha.